Yooyyaa nageenya badhaadha jechaa gara chaanalii keenyaa magana kan dhuftanii har'a gabaabumatti ammaa wal argisiisna hojjettanii paaspoortii yoo baafachuu barbaadde osoo achi deemuu sin barbaachisu man teessee akkamiin baafachuu dandeessaa waan jedhaati. Man keessa teessee yookaan bakkuma intarneetni itti argamu teessee jechuudha. Akkamiin akka haala salphaan baafachuu dandeettu waliin ilaallaa. Nu hordofaa jenna hanga dhumaa nu wajjin tura. Jalqaba kompiitar kee ni banattaa jechuudha. Kompiitar kee booda gara biraawuzarii deemta. Biraawuzarii ittiin ilaaluu barbaadde Chrome immoo Firefox kan jedhu si filata. Amma afaan immoo Firefoxidhaan isin argisiisu jechuudha. Yeroo baay'ee doongorri bakka kanatti maalidha weebsaayitii isaanii doongoraan galchuudha. Weebsaayitiin isaanii kan qalama diimaan iskiriin gubbaa barreessi waan ta'eef seeran sanuma tokko tokkoon barreessuu qabdan jechuudha. Weebsaayitiin isaanii Ethiopian Passport Services.gov.et jedha jechuudha. Weebsaayitiin warra Ethiopian Immigration jechuudha. San immoo egaa seeraan galchite booda next goota jechuudha. Kun achirra barreessee jira akkuma argaa jirtan. Booda maal godha? Next jedha wayim enter jedhaan jechuudha. Akka search godhanaaf ituu kun akkuma argaa jirtan Immigration kajersan naabani jira Nationality and Vital Events Agency yookaan paaspoortii kan nama kennu jechuudha. Amma jalqaba irratti osoo waan tokko illee hin dalaginu maal gochuu barbaaddaa hojjettee weebsaayitii isaanii kan irratti galmaa'uu qabda jechuudha. Weebsaayitii isaanii kan irratti galmaa'uun booda waan adda addaatiif si fayyada. Even yoo haa ta'u gurtillee deebitee sirreessuudhaaf achirratti deebitee sirreessuu dandeetta. Guyyaa meeqannaa jira waan jedha ammallee ilaaluudhaaf illee achirra seentee qaxaroo hanqee ilaallachuu dandeetta jechuudha. Akkam goota maqaa jalqabaa kan jedhu kan irratti maqaa jalqabaa barreeffatta jechuudha. First name father name kan jedhu kan irratti immoo maqaa abbaa barreessita. Galmaa hojjirtaa jechuudha. Weebsaayitii isaanii irratti lakkoofsa bilbilaa keetis ni barreessita. Achi booda immoo grandfather name kan jedhu san maqaa akaakayyuu itti barreessita jechuudha. Yeroo galmaa'uudhaaf jettu kun paaspoortii osoo hin ta'inu weebsaayitii isaanii irra galmaa hojjirtaa jechuudha. Weebsaayitii isaanii irra paaspoortii ni galchita irra deebitees konfirmii gootaa jechuudha. Paaspoortii gubbaa sana irra galchite jalqaba irra deebitee galchita achi booda sign up jettee xumurte jechuudha. An already sign up godhee jiru waan ta'eef isin argisiisuuf achi dhufee kii amma login godhee durumaanuu sign up yookaan galmaa'ee jira jechuudha. Login godhee maala godhuuti isin argisiisuti. Login irra click godhaa jechuudha. Egaa login irra click godhee booda kun hunaa dhufee jira. Emailin kee gubbaa irratti argama paaspoortiin isaanii. Wanti amma irra click godhu kuni Google Catch-up jedhanii ati roobot moo roobot ta'uu addaan si baasuudhaaf waan saniif akka vaayirasii wanni isaan ittiin seennee fi si gaafatanii san irratti footoo san filattee login jettaan jechuudha. Yeroo baay'een dhufu waan ta'eef saniif rakkatinaati. Login jettaan jechuudha. Akkuma gubbaa irratti argaa jirtan karaa harka mirgaatiin welcome Imaanuddin Ali jedhee maqaa achirra barreessee bakka nagaan dhuftee naachaa jira jechuudha. Okay, meenuu kan irratti waan baay'ee jira waan hunda tokko wajjin ilaallaa jechuudha. Fakkeenyaaf start your application kan jedhu kun haaraa eegalu register jechuun asirra galmaa'u check status jechuun immoo applicationin kee sadarkaa maal gubbaa jira application yookaan immoo paaspoortii data apply gootee sadarkaa maal gubbaa jira ilaaluudhaaf jechuudha. New passport paaspoortii haaraa baafachuu asirra click gootee deemti. Yoo paaspoortiin expire ta'e yeroon isa dhume asirra gootee kaatee seenti. Yoo paaspoortiin kee immoo peejiin isaa kan dhume ta'e yookaan fuulli isaa kan dhumatte asirra deemta. Yoo immoo jala hammaate ciccitee maal ta'e achirratti maal gootaa jechuudha. Apply gochuun duratti garuu waan godhuu qabnu baay'ee jira jechuudha. Wanni nu godhuu qabnu keessaa fakkeenya amma online irratti qaxaroo qabanna. Guyyaa qaxaroo immoo qaamaan achitti argamna guyyaa beellama jechuudha. Ammallee dokumentii oriijinaalaa fi koppiilee qabannee deemna jechuudha. Gaaf deemnu namni baay'ee yeroo dogoggoruu kam ta'a. Oriijinaal qof qabatanii deeman guyyaa immigreeshin deeman san jechuudha. Poosta beetii oriijinaal qof qabattee deemuu qabdu. Koppiis koosii deemuu qabda jechuudha. Dokumentii hankee hunda qopheessuu qabda. Amma garuu galmaa'uudhaaf maaltu si barbaachisaa yoo jettee tokkoffaa irratti waraqaa dhaloota qabaachuu qabda. Lammaffaa irratti immoo ID hankee ID qabeele yookaan immoo eenyummaa hankee kan gandaa qabaachuu qabda jechuudha. Waraqaa gandaa kan eenyummaa gandaa qabaachuu qabda jechuudha.
ammallee waraqaan keessan dogongoroota itti gaafatamaan isaan jechaa jiran jalsan irratti waan isaan barreessaa jiran so ammaaf nu application haarawaa barbaannaa qaxaroo haarawaa qabsiifannoo jechuudha paaswoordii kennaaf application haarawaa sanarra kilik goonaa jechuudha qaxaroo haarawaa qabsiifachuun duratti ati maal guutachuu qabda ulaagaaleen ati guutachuu qabdu atiin Itoophiyaawii ta'uudha namni Itoophiyaa ta'uudha paaswoordii tokko ol fayyadamuun immoo dogoggora yookaan dhorgaadha namni duraan paaswoordii qaban malee akka haarawaatti appilaayi godhuu hin danda'u jechuudha. Yeroo immoo fudhachuuf dhuftu karaa poostabeetii waan oriijinaalii kan kee hunda maal goota akkasitti qabattee gad dhuftaa jechuudha. Okay, information ati itti galchitu yookaan waa'een daataa keetii maqaa kee maqaa abbaa kee guyyaa dhaloota kee si'um ilaallata jechuudha. San alaaftinna keetii seeraan osoo dogongora itti galchuu qabdaa jechuudha. Dogoggorteennaan booda birrii kafaltee isaan si'oonni godhanii jechuudha. Egaa yaad kanarraa walii galtee I agree kan jessan irratti kilik gootee boksii xiqqoo san continue to start individual appointment kan jedhu kanarratti kilik gootaa jechuudha. Amma qaxaroo qabsiifachuu seenuu jirra paaswoordii kennaaf information nu barbaachisu hunda galchinee akkasitti qaxaroo qabsiifachuu seenuu jirra. Akka tokkoffaratti argamu kun haarawaa jechuudha. Ka armaan dura hin qabne asirrattidha. Okay irra goonu jechuudha. Okay. Asaadasuu dandeettaa kan sirra badee sirreessuu dandeettaa passport information correction yoo qubee dogongortes qubee dogoggorsan asum teessee sirreessitee sana booda yeroo isaan qaxaroo sii qaban qaxaroo san deemtee akkanaan maal gootaa fudhattaa jechuudha. Nama wanti nu barbaannu paaspoortii haarawaa baafachuu waan ta'eef kam goona new passport appointment beellama paaspoortii haarawaa kan jiru kanarratti kuna jechuudha. Steep tokkoffaan immoo bakki itti galmooftu yookaan bakka deemtee waan san fudhattuuf filachuudha jechuudha. Fakkeenyaaf Finfinnee ta'uu danda'a, Dirree Dhawaa ta'uu danda'a, Oromiyaa bakka biraa adda addaa ta'uu danda'a. Akkasitti guutuu dandeettaa jechuudha. Anam fakkeenyaaf Finfinnee jiraadhee Finfinneedhee guutaa jechuudha. Bakkeen fudhadhuuf ofiisiin immoo national immigration national vitality event kan jedhu san ofiisiin isaanii sanidha. Adreesiin isaanii immoo Araada Subcity Qabale 05 ላይ ሆነ ከየት ነው ወሰደ የሳ ፈዳታው ጅተን ሜን ፖስታ ኦፊስ ከዛ ነው ከፖስታ ጣቢያ ነው ወሰደው ማለት ነው አዲስ አበባ አቺ ፈዳታኒ ከፍንፍኔ ያካስ ዮ ፍንፍኔ እንተኒ ሞት በክብራታቲ ፈከኛ ድሬዳዋ ታተ ጀኖቲ ድሬዳዋ ታተ ጉተታን ኦሮሚያ ኬሳ ሀጀኖቲ ኦሮሚያ ጀቴ ረጉቲ አዳማስ በኩንዳ ረጉታቸው ሶ አናማ ፍንፍኔ ዋን ታይፍ ፍንፍኔ ወረታ ጉቱቲ kun step jalqabaati jechuudha bakka deemtee fudhattuu filachuu jedhama jechuudha step jalqaba hun bakka qaxaroo hanki yeroo qaxaroon ga'e deemtee paaspoortii hanki deemtee qaamaan fudhattuuf jechuudha wanti kun egaa next gootee karaa step lamaffaan nu ceesisa guyyaa fi yeroo beellam keetii filatta step lamaffaan guyyaa fi yeroo beellam keetii filachuu jechuun guyyaa atiin deemtee irratti biiroo isaaniitti argamtuu fi yeroo atiin deemtee biiroo isaanii irratti argamtee waan isaan si gaafatan yookaan interviews ta'uu waan adda addaa deemtee gootaa jechuudha beellam qabsiifatta. Fakkeenya jii kun Septemberidha akkuma argaa jirtan Septemberiin guutumaan guutuu qaxaroon qabamee jira beellamni qabamee jira hundi isaatu jechuudha hundinuu qabamee jira Septemberii keessa guyyaan tokkollee nam guyyaanaaf hin jiru. You aftaat sila adii irra nu barreessaa ture akkuma argaa jirtan martinuu gireedhaan barreeffamee jiru waan ta'eef guyyaan tokkollee nu nafne jechuudha Septemberii keessatti. Soojii taan seennaa ilaallu mee Oktooberitti Septemberii taan waan ta'eef Oktooberii keessatti seennee yoo ilaalle Oktooberiinis almost guutumaan guututti qabamee jechuu dandeenya. Hanga guyyaa 26 hunda qabamee jira. Wanti gatafe 27, 28, 29 kan adiin irra barraa'amee jiru san qaxaroon guyyaa nafee jikan keessa san qofaa waan jiraati. So kanaafuu guyyaan nadhihoo yookaan kan nadhiyaatu sadeen kan waan ta'eef 27 filadhuuti guyyaa 27 egaa filattee booda sa'aatii si gaafata waaree booda malee ganamiin jiru sin jedha. Waaree booda saa 8 saa 9 saa 9 saa 10 saa 10 saa 10 takka jedha achirra barreessee jiru waan ta'eef anam sa'aatii ol nadhiyaatu filachuu qabu waan ta'eef sa'aatii 8 hanga sagalii kan jedhu gubbaarratti argamsan irratti kilik godhee filadhaa jechuudha. Kan gubbaarratti arguu jirtan san 14 hanga 15 kan jedhu jechuudha.
So sa'aatiin eega filamee guyyaanis eega filamee achi booda maal godha next jedhaanii jechuudha karaa step sadaffaatti akka inni gochuudhaaf baay'ee step 5dhaan xumurraa jechuudha baay'ee salphaa waan ta'eef na hordofaadha. Step 5 keessa waan kan xumuruu dandeenye. Step sadaffaan maalidha waa'ee keetii yookaan personal information kan kee tokkoon guutuudha. Achi gubbaa step sadaffaan waa'ee keetii guutuudha jechuudha. Fakkeenya maqaa jalqabaa, maqaa abbaa, maqaa akaakayyuu Amaariffaa fi Ingiliffaan barreessita. Kun gubbaarratti argaa jirtan san guyyaa dhalootaa ni barreessita. Lakkoofsa bilbilaa, iimeelii keetii fi birth certificate unique kan jedhu san dirqamni galchita jechuudha. Ani immoo information hunda galchee jira. Yaa'u information nama kan sirrii qabate jira waan ta'eef sin argisiisuu hin dandeenye. Akkanatti kan gubbaarraa san galfattanii booda next jettanii jechuudha. Next eega jetteeni booda address bakka ati jiraattu amma si gaafata jechuudha. Naannoo kam jiraatta, magaalaa kam kee jiraatta, aanaa kam kee jiraatta, qabalee kam kee jiraatta, lakkoofsa manaatii fi PO box lakkoofsa poostaa hunda si gaafata jechuudha. San hundaa yoo qabaatte ni galchita. Ani immoo san ammas guutee jira. So next jedhee dabarsee achi booda immoo family nageesse jechuudha. Family yoo addi godhachuu barbaadde beeksisa bankii kana jira galmaa jiru qabaata tokko jettaan yoo qabaate immoo next jettee dabarsita. Paaspoortiin immoo peejii adda addaa lama qaba jechuudha. Peejii 32 fi peejii 64. Peejii 32 qarshii 600 kafaltaa jechuudha. Kan amma nu galmaa jiru kana jechuudha. Peejiin 64 immoo qarshii 1200 kafaltaa jechuudha. So kanaafuu kunuyyuu wareeda waan ta'eef okay jetteeni submit jettaan jechuudha. Submit eega jetteeni booda attachment yookaan waan atiin achirratti fe'uu qabdu jira. Fakkeenya maaliif jettu waraqa eenyummaa kan gandaa fi waraqa dhaloota keetii duraan qopheeffachuu qabda. Desktopii gubbaa kaa'achuu qabda jechuudha. Sallama amma ni feetaa jechuudha. Masarratti karaa salphaa ta'een browse kan jedhu san kan fuuldura nu mul'achuu jiru san irratti click gootaa jechuudha. Yoo ID kee yookaan immoo waraqa eenyummaa kee adda godhuufetti browse irratti eega tuqxee booda ID kee ka duraanii yookaan mallattoo eenyummaa kee duraan keetti jiraattee irratti tuqxee open jettaan jechuudha yookaan karaa website kana ol fiduudha jechuudha. So ID'n dhufee jira. Amma kanaaf maalidha waraqa dhaloota jechuudha. ID jechuun koo waraqa eenyummaati. Waraqa dhaloota immoo kana achirratti argamaa jiru sana akkuma argaa jirtan sanarratti click godhee filadhee open jedheeni banaa jechuudha. Eega open jedheeni badee booda maal godha upload godha jechuudha gara website isaanii ni fe'aa jechuudha. Akka processii qaxaroo san keessatti na hirmaatudha jechuudha yookaan information guutuu waliin ta'ee akka inni maal ta'udha akka inni isaan biraa deemee maal jiruudhaaf jechuudha. Okay, akkasitti daataan kee guutuun isaan birni deemaa jechuudha. Karaa salphaa ta'een yookaan naa seevamaa jechuudha guyyaa qaxaroo kiyyaatii fi so'am stage arfaffaa saamerii yookaan immoo guduunfi jedhama jechuudha. Saamerii yookaan guduunfi jechuun waan hanga dalagaa jirtu san irdeebee tokkoon ilaalta. Maqaan kee dogongor qaba irdeebitee sirreessita. Maqaan abbaa kee dogongor qaba irdeebitee sirreessita. Bilbilli kee dogongor qabaate ta'e maal godha irdeebitee sirreessita. So saamerii yookaan guduunfi info keetii bakka tokko walisii qabamee akkasii dhufaa jechuudha. Akkuma gubbaarratti argaa jirtan san paaspoortiin nu ajajannee jirru haarawaa new jedhee mul'isa jechuudha. Request goone jirra jechuudha waan barbaadnu ammaa fi guyyaa 14 eegallee jedha jirratti guyyaa 27 Oktoobarii keessa deemtee fudhatta guyyaan qaxaroo san jedha. Sa'aatiin immoo appointment qaxaroo immoo 14 hanga 15 gidduuttidha. Application number keetillee even achiranii barreessanii jechuudha. Bakka deemtee fudhattu posta beetiidha. Waan sanii walii galtaa isin jedha. Walii galaan information sirriidha jettee yookaan amantee confirm applicant details detail achirra barreessisan information galmeessisan confirm godhi sirriidha jedhi murteessi jedha. Achi booda immoo step isa dhumaan nu seensaa jechuudha. Step isa dhumaa karaa kamiidhaan birri 600 san kafaltaa birri paaspoortii sanii jedha. Akkuma argaatan tokkoffaarra biraanchii deemtee qaban kafalti, lammaffaarra moobaayilaadhaan deemtee kafalti, sadaffaarratti maalidha CBE birriidhaan yoo san fayyadamtee saniin kafaltaa jechuudha. Qarshii 600 qofa 600 olitti akkan kafallee namni biraa tokko minaan jedhe waan bira sana arfachuu danda'a. So an biraanchii deemee kafaluu fedha waan ta'eef qaama biraanchii san jedhe irratti click godhee filadhaa jechuudha.
Biraanchii deemtee yoo kafalte payment order kan jedhamee lakkoofsi ergamu jira. Lakkoofsaniin galchitaa fi malee daayirektii akkaawuntii isaanii irratti hin galchitu. Daayirektii akkaawuntii isaanii irratti galchitennaan si jala gubataa siin ta'uu jechuudha. Ifin qarshii keetii siin deebisanii akka haarawaatti qaxaroo ji'a biraatiif qabsiifattee maal gootaa jechuudha deemtaa jechuudha. So payment order akkamiin argannaa yoo jettan amma instruction nuuf fida jechuudha. Akkamiin akka nu kafaluu qabnu instruction san yeroo inni nuuf fide maal gootaa print godhatta. Print godhattee achi booda deemtee instructionii kan fayyadamtee sirreessuu dandeetta jechuudha. Print eeguu booda harka qabattee baankii geessitaa warri baankiitiyyuu information kan ilaalanii si galchuu hin taane. Kun akkuma argaa jirtan payment instruction kennuu dhufee jira. Bakki ol deemedhaan nigdi baankii eega deemtee booda birra 600 qopheesseedha. 600 qopheessitee booda your payment order code gubbaarratti argama. Dheeraa san galmeessitaa fi saniin galchitaa jechuudha. Akkasitti deemtee galchitee maal godhuu dandeetta? Wanni godhuu dandeetta. Isaantu mobile banking ergaa achi keessa taa'an jechuudha. Egaa payment order kan qabaatan jechuudha. Yoo filee godhuu dandeessi taate deemuun si barbaachisu CB birrii qabaattennaan sanumaan manteessee galchuu dandeetta. Yookaan mobile banking fayyadamuu taatellee sanallee fayyadamuu dandeetta. So print godhataa jechuudha. Print godhachuuf mallattoo sanarratti tuqxaa. Egaa mallattoo sanarratti tuqxee wanti kun si dhufe print jettee irratti tuqxee maqaa kennitaaf jechuudha. Paaswoordii keetiif akka hin dagannee fi maaliif jennaan booda print gootee baastee waraqaadhaan qabattee yeroo deemsanis qabattee deemtu waan ta'eef so ammaaf birrii galchuu deemta karaa baankii qabattee deemtaa jechuudha. Sa'aatii lama keessatti immoo nu dhaqqabee jira jedhanii yoo isaan meesejii siif hin argin even isin dhaqqabiin iimeelii isaanii irratti iimeel gootaaf yoo lakkoofsa bilbilaa bilisa qaban waan ta'eef 83 akka na fakkaata. Sanarra dawwaltaaf jechuudha. Achi dawwalteef akka isaan si ergan goota achi booda guyyaa qaxaroo keetiitiin dhuftee fudhattaa jechuudha. Guyyaa qaxaroo keetii saniin paaswoordiin kee waan si gaafatan waan adda si gaafatan akkanaan dhuftee fudhatta. Fakkeenyaaf manage application kan jedhu kana ilaallu meenuu baariirraa kana amree fuguun san kun kanaadha ilaaluu barbaaddenna lakkoofsa ija san tuqxaa sirreessuu barbaaddenna san tuqxaa jechuudha. Waan sirreessuu qabdu barbaaddenna asuma sirreeffattaa. Saayitii isaanii irra galmaa'uu faayidaan isaa sanidha jechuudha. Waan sirreessuu qabduuf waan dogongor jira sirrii deebitee sirreeffachuu dandeetta waan ta'eef akkanatti guyyaa qaxaroo keetii eegattee deemtee koppii godhattee dokumentoota kan kee akkasitti deemtee fudhattaa jechuudha. Egaa koppii godhattee dokumentoota koppii godhattee hunda qaxaroo sii qaban irratti argamuu qabda. Qaxaroo irrattis yoo hin argamini balleessaan keetii disqualify taataa jechuudha. Waan tokkollee waan si godhuu hin taane qaban akka haarawaa galmooftu waan ta'eef kanaafuu qaxaroo hankee eegattee deemte akkasii fudhachuu qabda. Waan hojiin turtaniif galatooma. Yoo waan ilaaltan kan isin tolee isin gammachiise jiraate chaanal keenya subscribe nu godhaa. Waan hojiin turtaniif galatooma.